Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harkafuni kam jirtan nagaa fayyaa sin jecha an nagaa kootee kam jirtan hundi keessan anis nagaa kootii isnis baga jiraattan isiniin jecha illee nagaa kootii ardhaa wanti isiniin jedhu hundi keessanuu namni viidiyoo koo dhageeffatan yaada akka dabarsitanii fi laayikii godhaa fi koomentii jalatti yaada nama seenaa ajaa'ibaa tokkoon qabadee dhufe. Seenaa ajaa'ibaa takkaan qabadee dhufe seenaa obboleettii xiyyaanaaf himte takka jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu wanti isiniin jechuu barbaadu mee koomentii jalatti yaada gaarii barreessaa fi yaada ajaa'ibaati. Maaliif wanti barreessuu qabdaniif namni tokko seenaa yoo namatti himu akka yaada dabarsitanii fi yookiin immoo isinillee barreeffama jalatti waan isinitti dhaga'amee fi waan isinitti mul'atee fi namni tokko yoo akka seenaatiitti waan tokko isinitti himate koomentii jalatti barreessaa fi namni kun seenaa kana wanti natti himateef mee warri koomentii maal akkanaan jedhu ni ilaalaa isa jedhudha seenaan kun. Seenaan obboleettii tiyyaa kun natti himattee maal isiniif fakkaate? Obboleettiin tiyyaa maal naan jettee ጊዜ duraatii fi ani haadha fi abbaa kiyyaan beeka jette. Jidduu keessatti immoo jireenya keessa jechuudha haatisii amrii taate jechuudha. Dhaggeeffadhaamee taarika rabbii kana amrii taate haatisii jechuudha. Isin haatisii sun amrii taate jennaanini obboleettiin tiyyaa ni qabdi abbaas abbaa dhalchee miti. Laakiin immoo isiin abbaa kiyyaa abbaa na dhalchee jettee qofaan beekti. Maqaanis kan itti waamamtuun isuma qofa. Abbaa masanii abbaa isii yaani namni guddise tokko ati yoon hin beekne abbaa jettee fudhatta. Isiilleen garuu abbaa kiyyaa jettee fudhatte. Laakiin erga haati isii konduutee jechuudha. Erga haati isii konduutee waan ajaa'ibaa garaagaraa dhaga'uu eegalte. Wanti garaagaraa dhageettu maali? Fakkeenyaa namni seenaa kee beeku beektaa seenaa kan keetiin si hima. Laakiin immoo erga haati tun duutee booda namni maal jedhaanii daa'imni kuni barii gizee haati namicha kanatti heerumtu yookiin nama kanatti heerumtu barii haati qabattee dhufte yookiin uf jala fiddee dhufte yookiin immoo qabattee dhufte bar abbaa dhalchee miti ilaalamee. Laakiin wanta akkanaa kun gaafin akkanaa tun namallee ni dhibdi. Isiniif haa galtu dubbiin jechuudha. Kaza maal nama isin kariin dhageettu karaa biraatirraa. Karaa biraa bakka tokko lama miti. Kaniin isin dhageettu. Nama gurguddaa yoo namni isii argu hundinuu bar intalli yookiin intalli tun tan abbaa yookiin haati qabattee dhuftee bar abbaa isiitii miti. Kaniin dhalchi kun. Kaniin dhalchi kun abbaa isiitii miti jecha. Namni karaa hundaan ibse isiin garuu kuni abbaa kiyyaa abbaa na dhalchee abbaa na guddise maqaas kan ittiin waamamtullee abbaa isii guddise kana. Laakiin isii waan irraa beektu hin jirtu. Tokkoffaa haadha isii gaafatuuf haati isii rabbiin irraa fudhatee jira. Lammaffaa obboleewwan hangafaa hin qabdu. Kaniin itti dhufte haati isii sun isii qabattee dhufte jechaadha. Hin qabdu isiin akka hangafaatti ilaalamti jechuudha. Kanaafuu garuu immoo kaniin guddise suni abbaadha. Abbaan beekamti. Waan hunda maqaanis guutumaan guututtu nama kanaan beekamti. Laakiin immoo karaa biraatirraa seenaa biraa yoo dhageettu isiin immoo barii haati kan kee asi fidde malee ati asitti miti kaniin dhalatte ijoollummaa keerraa daa'imummaa keerraa qabattee dhuftee asitti guddatte jechaadha. Namni karaa biraatirraa haasa'aa eegala. Laakiin immoo mixiyyoon tuni abbaa kiyya kana nin gaafadhamu hin gaafadhu jecha jedhamtu dhufe. Mee isinoo maal jettanii isin waan barreessitan isin ilaala. Anis tokkoffaa seenaan kun seenaa ajaa'ibaa natti ta'e. Isiin immoo abbaa na guddise jettee gaafachuuyyuu sodaarra jirti. Laakiin haa gaafattu jettanii immoo haa dhiiftu jettanii seenaa kana keessatti isinis yaada keessaan barreessaa fi isiin laakiin akkam godhuu qabaadha. Yaani isii akkam godhuu qabaadha. Dubbiin tun dhugaa fi soba nama kanarraa yoo adda baafadhe malee namni kun immoo yoo gaafadhe yookiin abbaa kiyyaan beeka. Namni kun osoo gaafadhe yoo natti rifate hoo osoo gaafadhe yoo waanaan jedhe hoo osoo gaafadhe akkami jecha keessa jirti. Laakiin isiilleen namni kun isii baddaleetii miti. Karaan isiin irraa dhageette karaa biraatirraa. Haasofni isin irraa dhagaa jirtu karaa biraatirraa. Hundi keessanuu mee koomentii jalatti yaada kennaa fi maaliifuu haa gaafattu jettammoo abbaa isii kana. Laakiin abbaa nama guddisee abbaa maan beekama. Erga itti waamamtee kan bishiin hin beektu. Kan haasee biraallee ka dhageette karaa biraatirraa. Laakiin haadha isii akka hin gaafanne haati isii
addunyaarraa godaantee jirti. Isiin kan biratti haftee abbama ka beekamu kana biratti hafte. Laakiin haa gaafattu jettanii immoo haa dhiiftu jettaniin komantii jalannaa barreessaa. Isiin yaanni isii yoon gaafadhe natti rifatennaa, yoon gaafadhe waanaan jedhinnaa, yoo gaafadhe waa uumaminaa. Yaanni isii yoo keessammoo isii keessatti wantiin isiin irraa jechuu sodaatte isa kana. Isinoo maal jettan komantii jalatti barreessaa. Haa gaafattu moo haa dhiiftu jettanii yaaddan. Laakiin immoo dubbiin karaa biraatirraa yoo sitti dhufte borummoo yoo dubbiin guddataa deemte dubbiin rakkisaadha. Laakiin bakkee odoo haadha isiin jiraatte isiin guutumaan guututti haadha isiisan gaafatte waan ta'eef. Garuu maaliif akkanaan jedhan jettee fakkeenya haati fi abbaan akka garaagarummaa qaban hundi keessan hin wallaalinaa tana jechuudha. Isiin har'a hin gaafadhamoo hin dhiisaa jechama jedhamutu jira. Hundi keessanuu yaada yoo qabaatan barreessaa fi komantii jalatti yoo lakkii haa gaafattu jettanii hundi keessanuu irratti mirkaneeffattan sokkee isiillee yaada keessan alaaltu hundi keessanuu yoo yaada garaagaraa kennaa fi yoo immoo isinii hin galle rakkoon qabu irraan isinii deebi'aa naaf ibsaa isin jira dubbii immoo adda baasee dubbadhee hin jira jechuudha. Hundi keessanuu yaada kennaa mee maal akka godhuu qabdu maaliif wanti kuni maal akka ta'uu qabu haa gaafattu moo haa dhiiftu jettanii yaaddanii isinis komantii jalatti barreessadha. Yaada keessanillee addaan baasadha nuuf ibsaa. Isiillee komantii jalatti alaaltu namni kana naaf ibse kunillee namni seenaa isaanitti himate kunis komantii jalatti haa dubbifatu. Ani maqaa nama kanaa himuu fedhii hin qabu. Namni kun akka seenaatti itti himate malee maqaa isii ibsu hin barbaadu. Laakiin immoo mee isin waan isin barreessitanii fi waan isin yaada kennitaniif anillee ni ilaala isiniin jecha. Laakiin anillee waan yaadee waan jechuu ni qabu yookaan yaadni kiyyaaf keessa wal fakkaatuu danda'a moo akkam hundi keessanuu isin jaaladha isiniin kabaja bakka jirtanitti hordoftoota kiyya. Nanqaanis seenaa kana qabadhee waan dhufeef jecha seenaa nama kanaatiif garuu yaada kennaa fi isiniin jedha. Isin jaalladha isiniin kabaja turte gaarii nagaannaaf bula. Hundi keessanuu yaada kennaa fi isiniin jedha nagatti.